Jawar kan Oromoo diige kan Abaa diige jaalle Daawud Ibsaati malee nama biraa miti. Amma gaafa dargii Daawud Ibsaa hidhaa cabsee badeera. Dargii harkaan namni badee isa malee an biraa jiraa jedhee gaafa gaafadhu an biraan agarra. Daawud Ibsaa nama 9 wajjin summii nyaatee inni kophaa hafeedha. Jechuun deebitee laalkamti reet. Dubbiin akkana taate namummaan summii jara nyaachisee isa ta'inaa fayyadu hin shakkita jechuudha. Uummanni bayyanachaa jira. Maqaa qabsootiin diraamaa isarratti dalagamu wanti amma Jawaar takka takkaan badiilee Abaa'oo saaxilee kuni gara fuula duraatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a jeen amana. Dargaggeessi Oromoo callisee bakka hin taane lubbuu isaa hin qisaasu jechuudha. Wanti amma Jawaar godhaa jiru Abiyyi ni gammachiisa? Sirri gammachiisa. Qabsoo keessatti namni Jaal Daawud Ibsaa faana ture hundi isa himatan. Maaliif Jaal Daawud Ibsaa namni hundi qabsoo keessatti himata? Waan amma deemaa jiruun yookaan waan Jawaar amma godhaa jiruun yookaan ammoo badii Abaa'oo saaxiluu kanaan wal qabatee Abiyyi Ahmad dhuguma gammadaa jira. Maqaa qabsoo jedhuun Oromoon akkamitti Abaa'oo jalatti dhumaa ture? Gabaabsinee waan isin biraan geenyu qabna. Ashama akka moltan daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin dhaqqabu jenna. Egaa deebinee dhufnee jirra. Yaada gabaabaa tokko laachuuf dhufne ajandaa tibbanaa irratti xiyyeeffanne. Egaa akkuma agartan miidiyaan hawaasaa keessumaa Feesbuukiin akka malee oowwee jira. Siyaasa keessatti Feesbuukiin sadarkaa kanatti yeroo oowwee waggoota 8 darbe argeen beeku. Sadarkaa kanatti Oromoonis yeroo itti iccitiiwwan baay'ee maqaa qabsootiin dalagaman saaxileellee hin beeku. Qabsaa'onni Oromoo waa baay'ee dho'isuudhaan beekamu. Waa awwaaluudhaan beekamu. Har'a garuu sadarkaa san bira dabree sadarkaa itti Oromoon qaanfachuu bira ga'ee jira. Keessumaa qabsaa'ota warri ofiin jedhan hattoonni maqaa qabsootiin uummata fixaa turan sadarkaa itti qaanfatanirra waan gahannatti fakkaata. Dhimma kanarratti xiyyeeffannee yaada gabaabaa laachuuf dhufne. Himannaa Jawaar Mohammadii wal qabatee gammachuu Abiyyi Ahmad boodatti deebina. Asitti qabsoo keessatti maaliif namoonni baay'een Jaal Daawud Ibsaa himatan yookaan ammoo hayyuu duree Abaa'oo maaliif himatan kan jiru ilaalla. Akkuma agartan tibbana Abaa'oon hagam akka wayyaanee wajjin hariiroo gaarii qabu hagam akka garellee Asmaraa taa'ee Finfinneetti ijaarrate qabeenya Itoophiyaatti horachaa qabeenya bira kutee miseensota Itoophiyaatti horachaa magaalaa Finfinneef naannolee Oromiyaa guutuutti horachaa achiin ammoo namoota miseensota isaa ta'an wayyaaneedhaaf dabarsaa akka ture Abaa'oon Jawaar guutummaatti saaxileera. Dhugaa kana ammoo Abaa'oon waan amane natti fakkaata. Waan amma Jawaar ibsaa jiru barreeffamoota Jawaar amma maxxansaa jiru xiinxalaa miti immoo barreeffamni Jawaar maxxansaa jiru baay'een isaa faaktii lafarra jirudha. Dhuguma Abaa'oo alaabaa isii qabatanii miseensa Abaa'oo yookaan qondaala Abaa'oo fakkaatanii dargaggeessa Oromoo qabsootti jabaadha jedhan kan onnee qabu jedhanii amanan akkamitti alaabaa sanitti kennanii akka ficcisiisaa turan Jawaar guututti saaxilee jira jeen amana. Abaa'oon ammoo badiilee tana hunda waan fudhate natti fakkaata amma. Fakkeenyaaf Girmaa Xurunaa namni jedhamu akkamitti akka Abaa'oo keessattis mootummaadhaafis yookaan mootummaa wayyaaneetiifis basaasaa ta'e hojjechaa akka ture ifa Abaa'oon isa dura fudhatee jira. Jaal Daawud qofaatu waan san ammallee tole hin jiini maaliifiifu ragaa qabatamaa dhabnee jira Jaal Daawud. Amma Abaa'oon akkamitti badiilee Jawaar saaxilaa jiru tana fudhatee yoo jenne kaduraati Abaa'oon waan kana eega Jawaar maxxansuu eegale badiilee Abaa'oo tana guutuu eega Jawaar saaxiluu eegale Jawaar qofaa miti namoonni Abaa'oo keessa turan Yaaya Bashiir dabalatee hedduun isaanii badii Abaa'oo eega saaxiluu eegalanii. Dhimma kanarratti Abaa'oon deebiin kennine hagamma. Abaa'oon bar dhaaba guddaadha. Dhaaba Oromoo biratti jaallatamaa turedha. Dhaaba kabajaa qabaachaa turedha. Dhaaba dargaggoota Oromoo Finfinnee haga Moyyaalee haga Naayiroobii haga Asmaraa haga Jibuutiitti sochoosaa turedha. Dhaabni san dargaggoonni hedduu maqaa isaatiin dhuman. Isaatu ajjeese hedduusaa. Isaatitu wayyaaneef dabarsee kennee ajjeesaa ture. Badiin tun hundi gaafa saaxilamtu amma badiin tun hundi gaafa himamtu Abaa'oon haga galgala irraatti dhimma kanarratti ibsa hin kennine jechuudha. Callisuu filateera. Jawaar qofaami waan kana kan barreessaa jiruun Jawaar Abaa'oo jibbaa tanaaf godhee haa jennu mee tole akkasitti beekan isaan. Jawaar immoo jibbaa fi miti nama siyaasaa qabsoo nagaatti amanu waan ta'eef badiiwwan jiru obsee bira kutuu waan hin dandeenyeef saaxila. Jawaar mee haa akka isaan beekan sanitti jibbaaf godhee jennee haa fudhannu. Namoonni biraa miseensa Abaa'oo ta'anii qondaala Abaa'oo ta'anii badiilee iccitii Abaa'oo saaxilaa jiran dhibbaatamaatu jira. Amma miidiyaan hawaasaa guutuun badii Abaa'ooti. Maaliif Abaa'oon deebii kennuu didire? Badii qabaa jechuudha. Badii guddoo qabaa. Uummata Oromoo sababa isaaniitiin dhumaa ture. Sababa isaaniitiin miti. Akka miseensa Abaa'oo nama ta'e hunda ofii fuudhaniiti
wayyaaniif dabarsanii kennaa turan. Wayyaaniin akkasitti dargaggeessa Oromoo jajjabaa fixaa turtee jechuudha. Badii tana hunda fudhataniiti har'a deebii kennuu didan. Kun hagam akka ABO'n uummanni Oromoo kaleessa kabaju sun tuffii qabu agarsiisa. Waan tokko hubachuun gaariidha. Namoonni baay'een har'allee ABO akka wanni itti ilaalan yookaan haadhoo qabsoo soba hin jiru. ABO'n qabsoodhaaf dhuguma bee Galaasaa Dilbootii achitti hafe. Malee achi booda wanni jiru hattuu zaraa fi ajjeeftoota gara jabeeyyii qabsoo dhuunfaa malee qabsoo uummataa hin beeknedha. Maqaan kan uummataa garaa isaanii qofaa jechuudha. Kanaafuu badii amma raawwatamaa jiran ABO'n amaneeraa jennee kan fudhannu dhimmicha ABO'n callisuu isaatiin. Okay. Isatti deebina. Dhuunfaa Jaal Daawud Ibsaatti deebina. Namoonni baay'een Jaal Daawud Ibsaa ni himatan qabsoo keessatti. Faaktiidha kunis. Leencoo Lataa irraa jalqabe. Qabsaa'onni Oromoo hundi Asmaraas wajji turan kan biyya alaa biraas wajji turan Jaal Daawud Ibsaa ni himatan. Namni kun akka malee badaadha jaan. Akka malee namoota baay'ee nyaachisee jaanii hamatu. Jaal Daawud Ibsaa namoonni isa wajjin turan hundi isa himatan. Fakkeenyaaf Leencoo Lataa kitaaba inni barreessa laala. Haggam akka Jaal Daawud Ibsaa gara jabeessa ta'e kitaaba isaa irraa ni mirkaneeffatu. Leencoo Lataa qofaa miti. Leencoo fi inni wal dhabanii akkasii haa jennu. Mee mucaa tokko ni yaadatta yoo ta'e miidiyaa hawaasaa waan irratti hedduun keessan ni beektan. Pigaagoo fi Injaa amma biyya Awurooppaa tana jira. Kan Jaal Daawudii wajjin bosona turedha mucaan san. Asmaraa turedha. Dhuguma dubbachuuf mootummaa biyya jiru caalaa ABO'n akka diktaatara guddaa ta'e hima Pingoon. Akkamitti akka achi dararamaa ture even namni tokko miseensa ABO ta'e sadarkaa jiraachuun isaa harkisaa sadarkaa sanarra turre jaa namni san amma dura dhaggeeffachaa ture iccitiiwwan ABO inni saaxilaa ture. Keessumaa ABO'n Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu dargaggoota meeqan beeka jaa kan daaraa isaan godhan daaraa dhugaa dubbachuuf Eertiraa geessanii gammoojjii Eertiraa keessatti qabeelaan fixanii miti kan itti dhukaasanii ajjeesan. Maqaa garagaraatti maxxansanii basaastuudha jaaniini agartee ifiif basaastuu ta'anii dargaggoota Oromoo wayyaaneef kennanii ajjeesanii gamanaan ammoo basaastuu maqaa juutti maxxansanii basaastuu wayyaanee jaanii ifiif ajjeesaa turan jaamucaan san. Har'a garuu ofiifuu Jaal Daawud Ibsaa kallattiidhaan basaasaa guddaa wayyaanee ta'e dargaggoota akkasitti dabarsaa kannaa ajjeesaa ture Jawaar. Faaktii ta'aa jira jechuun kun osoo faaktii ta'uu baatee gabbee Jaal Daawud Ibsaa kenna ture. Callisuun isaa akkuma jenne hammeenya Jaal Daawud Ibsaa badii ABO'n qabaachuu isaa yakka raawwachuu isaanii Oromoota meeqa fixuu isaanii waliin ta'anii maqaa qabsootiin bineensota harka uummata Oromoo haayuu isaanii kun ifa ture ifatti agarsiisaa jechuudha. Jaal Daawud Ibsaa dhuguma gara jabeessaa itti walii galaanis maaliif itti walii galaa tasuma dhimma gartee fi barbaadan malee dhimma namaa lubbuu namaatiif hajaan qaban. Waraana Oromiyaatti gaggeeffamaa ture kan waggaa 80 keessaa Jaal Daawud Ibsaa nama harka qabu jedhan namoota fudhatu keessaa tokko. Sababiin isaa wayyaaneen akkuma biyyatti galteen yookaan Maqaleetti galteen waraanni hagi tokko bosonatti hafee akka Oromiyaan dirree jeequmsaa taatu namoota taasisan keessaa Jaal Daawud Ibsaa tokko turan. Waraana san kallattiidhaan galchuu ni danda'an ture hin barbaanne namoota dirree Oromiyaa qiyaamaa buusan keessaa Jaal Daawud Ibsaa tokko turan. Because waan fedhan barbaada waan fedhan san galmaan gahachuudhaaf immoo wayyaanee wajjin walii galanii Oromiyaa dirree jeequmsaa godhuudha. Iccitii tokko asirratti himu nu asii jaarsummaa jennee handaara keessa deemna asii walitti isa hin qabna. Obbo Daawud Faan Harargeetti osoo nafin mooraa waraanaa bananii leenjisaa turan dhugaan kana ka jiru. Jaal Daawud Ibsaa namoota yeroo sanarraa kaasee hin jaalanne keessaa tokko jechuudha. Ta'ubiin isaa namoota Oromiyaatti waraana hin deeggarre keessaa an tokko. Uummanni keenya miidhameellee haa ta'u dararamee qabsoo qawwee yookaan qawwee kaasee bosona seenuu qaba. Riphee lolaa ta'uu qaba jee nama hin amanne keessaa an tokko. Kana jechuun mootummaan deeggara jechuu miti. Kana jechuun mootummaaf basaasa jechuu miti. Even osoo basaasaa ta'e yookaan mootummaa hojii hojjedheewu waraana bilisummaa Oromoo wajjin bosona jiraachuurra irra naaf salphaadha jedhee namoota amanuu keessaa an tokko dhugaan jirus kana. Ammoo hin barbaadu mootummaas hin barbaadu isaanillee waliin hin barbaadu. Mootummaa hin barbaada mootummaa ammoo mootummaa dimokiraasii barbaada. Wanti amma Jawaar saaxilaa jiru guddoon dargaggeessi Oromoo mootummaa wayyaanee caalaa ABO'dhaan mootummaa wayyaaneetiif kennamee akka ajjeefameef dargaggoonni Oromoo qabsoo san keessatti aarsaa kaffalan hundi basaasummaa ABO'tiin akka ta'e ifa galaa jira jechuudha. Kanaaf ABO'n akka dur ta'a tasuma amma dura tasuma uummanni waan bayyanatee na fakkaata amma tasuma didaa jira uummanni. Mee namuma ABO'dhaaf dhaabbatee duulaa jiru laala. Yaada dhuunfaa kiyya qofaa miti. Laala Feesbuukii gubbaa laala miidiyaalee hawaasaa biraa namoota gartee dantaa isaanii yoo ta'e malee namni amma ABO'dhaaf dhaabbatee lolu hin jiru. Because ni beeka namummaa hubate maaltu akka dalagamaa ture diraamaa siyaasaa
akkamtu akka uummata kanarra taphatamaa ture uummanni waan hubatee na fakkaata. Jawaar waan kana godhuun sirriidha. Sirritti akka malee sirriidha. Maaliifuu amma booda maqaa qabsootiin saamicha, ajjeechaa, fixeensa wanti raawwatamuuf hin jiru. Uummanni keenya akkuma uummata biyya biraa gaafa mootummaa dadhabe sirna tokko dadhabe ifiif keefirraa buqqaasu bakka. Kanaan ala wanti qabsoo ijaayamee maqaa isaatiin maallaqa funaananii bosona deemaniif hin jiraatus hin jirus. Natti hin fakkaatu anillee kun dhugaa lafa jirudha. Uummanni wal ijaaree mootummaa fedhe fonqolchuu ni danda'a. Uummanni ofiif ijaarame qaama siyaasaatiin hoogganamne mootummaa barbaade maa qeerroon kanaaf ragaa guddaadhaami. Mootummaa wayyaanee abaa'oo garagalchine abaa'oon waggaa 50 garagalchuu miti sochoosuu hin dandeenye. Sochoosuuf fedhiin qabdu. Abaa'oon Jaal Daawud Ibsaa faan keessuma wayyaanee hojii taate dargaggoota daaraa godhaa waan turteef jecha ilmaa mootummaa wayyaaneetiif warroota umrii dheeressan keessaa dhaabni abaa'oo tokko jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu uummanni ifiifuu gurmaa'ee mootummaa fonqolchuu ni danda'a. Wanti maallaqa walitti guuraniif yookaan alaabaa abaa'oo qabatanii bosona deemaniif hin jiraatus hin jiru sama booda. Uummanni bayyanachaa jira. Maqaa qabsootiin diraamaa isarratti dalagamu barachaa jira. Wanti amma Jawaar godhe qabsoo gara fuula duraatiif illee baay'ee barbaachisaadha jee namana. Uummanni of eeggannaan deema. Uummanni bineensa hundatti if hin kennu jechuudha. Isaan qabsaa'ota keenya jaanii Jaal Daawud Ibsaa fa'aatti if hin kennan. Ifin kabiraallee yoo dhufe bara Oromoo hin amantu amma. If eeggachaa deemti yoo ta'e malee. Dargaggeessi Oromoo amma miidiyaan babal'ateera. Ifiif wal kaasee mootummaa tokko sochoosuu ni danda'a. Wanti Jawaar irraa eeggatan, Jaal Daawud irraa eeggatan, Jaal Marroo irraa eeggatan, Abiyyi irraa eeggatan hin jiru amma booda taasuma. Kanaaf wanti amma Jawaar takka takkaan badiilee abaa'oo saaxilee kuni gara fuula duraatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a jee namana. Dargaggeessi Oromoo callisee bakka hin taane lubbuu isaa hin qisaasu jechuudha. Kanaaf an sirriidha jeen fudhadha. Wanti amma Jawaar godhaa jiru Abiyyi ni gammachiisa? Sirri gammachiisa. Akka amma mul'atutti Oromoof Oromoo walitti jirti. Tana keessa mootummaan kun umrii dheereffate jee waan amanuuf jecha Abiyyi mataan isaa gammaduu danda'a. Amma abaa'oon ka jedhamaa jiru abaa'oon gulillee jiru kuni mootummaa wajjin ni hojjeta. Mootummaa waliin jiran dhugaadhaas. Osoo mootummaa waliin jiraachuu baatanii filannoo biyyaalessaa irratti hin hirmaatan Abiyyi afaaniin bahee paarlaamaa gubbaatti Jaal Daawud Ibsaa hin faarsu ture. Mootummaa waliin waan jiraniif malee. Ta'ullee Abiyyi gaaf tokko namoonni akka Jaal Daawud Ibsaa kun tarii jabaatanii miidhaa biraa geessuu danda'an yookaan akkuma OPDO wayyaanee goote sun nu godhuu danda'an jee waan amanuuf amma yoo waliin jiraatan illee as keessatti Jawaarii fi abaa'oon Oromoo fi abaa'oon girgir wal godhuun kun mootummaa Abiyyiif baay'ee gammachiisa. Abiyyi faan keessumaa waan akkasii wal dhabdu keessumaa sabni gaafa akkasii wal nyaatu ni fala. Kun ammoo saba wal nyaachuu jiru miti. Sabaatitu dhaaba isa nyaachaa ture irratti duulaa jira jechuu dandeenya. Abiyyi ni gammachiisa dhugumaanuu ni gammachiisa. As keessa faayidaa siyaasaa inni argatu ni jira yeroodhaaf. Sirriitti jira. Kanaafuu Abiyyi ni gammada haa gammadus haa dhiisus. Garuu Oromoon amma booda Abiyyis ta'ee sirni biraa haa dhufuus ta'ee dhaabni Oromoo cunqursamma boodatti fudhatama hin qabu. Mootummaan dhugumaanuu yeroodhaaf uummata kana bara tarii cunqursuu danda'a. Dararuu danda'a. Dhugaadhaan osoo qawween jiraachuu baattee mootummaan sadarkaa kanatti uummata akkasitti ajjeesu ture. Likkii walitti himna yoo ta'e osoo qawween Oromiyaa jiraachuu baattee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummanni Oromootu waggaa 5 dabre kana makaraa hin argu ture. Agartee tokko badii isaan fidaniini lammaffaa dadhabina mootummaatiin. Ugandaan amata 40 abbaa irree tokkoon bulti. Guyyaa guyyatti nama ajjeefame hin jedhamu. Mohoozii namoonni baay'een ni beekanii Mohooziin amma ni dhaadata garuu hin ajjeesu. Ni dhaadachaa oola galgaluu ni dhaadata. Daaraan isin godhe jee uummatatti ni dhaadata. Diktaatara waan ta'aniif ni dhaadatan. Sanirra kada bira garuu ajjeesaan oolan. Because namni qawwee fudhatee isaan dura dhaabbatu waan hin jirreef yoo ta'es ni hidhanii sana booda gadhiisan bakka. Malee mootummaan tokko diktaatara ta'e qofaaf uummata ajjeesaan oolu. Diktaatara ta'e yaada kan bilisummaan ibsachuun hin jiraatu ta'a. Miidiyaan bilisa hin ta'u. Mormiin hin jiraatu ta'a. Sanirra kada bira garuu mootummaan galgaluu qawweedhaan ajjeesaan bulu. Dhugaa dubbanne yoo ta'e. Sababiin qawween uummanni ajjeefamaa ooluuf tokko sababa waraanni jiruuf. Waraanni bilisummaa Oromoo waan socho'uuf Oromiyaa keessa. San bira kutee amma qondaaltonni abaa'oo Oromiyaa keessa jiran namni kun waboodha jedhanii mootummaa dabarsanii nama kennanii nama ficcisiisaa jiran ammayyuu. Agartee shiraa akka isaan dalaganii. Abaa'oo isaantu Eertiraa fide Jaal Daawud fa'a. Isaantu cinaa tokko lixa Oromiyaa dhiise. Isaantu Oromiyaa dirree qiyaamaa godhe. Isaantu ammas deebisee mootummaadhaan namni kun waboodha jee nama nyaachisa basaasaa ta'e. Tapha siyaasaa akkasiitu uummata irratti dalagame uummata keenya waggaa 5 dabre 6 dabre 8 dabre daaraa godhee jechuudha. Kanaaf gara fuula duraatti uummanni waan adda baafate qaba. Uummanni yeroo hunda qaama mootummaa cinaa hiriira qaba jee hin amanuun.
Uummanni mootummaa mormuu qaba. Sadarkaan itti mootummaa mormuu immoo sadarkaa namaan ajajamee yookaan namni ergatee ABO'n yookaan KFO'n yookaan Jawaar ergatee mootummaa mormuurraa bahuu qabu uummanni keenya. Sadarkaa ifiif waan isaaf hin taane filatee mormuurra jiraachuu qabaa jechuun uummanni amma yeroon dijitaala waan ta'eef. Kanaaf shirri ABO Jaal Daawud Ibsaa Oromoo godhe gaaf tokko ammas irra caalaa bahuu mala. Waan biraallee ammas iccitii biraa tan namni ABO keessa jiru baase asuma irratti sagaleen isiniif gadhiisa. I don't care. Abbaan feete yaada barbaadde kana jechuun mirga qabda because komentiin banaadha. Bilisummaan dubbii ni jira. Freedom of speech nasi baqii abbaan feete yaada si tole dhugaa jiru barreessuu dandeessa. Naqee komiti yoo feete na arrabsus mirga qabda jee waan amanuuf komentiin banaadha. Walitti deebina mallee. Badiilee jiran immoo amma booda inni sun Oromoodhaaf maarreedha jennee wanti bira kun hin jiru saaxilaa deemna nus akka miidiyaatti akka nama miidiyaarra jiruttis yeroo gaarii.